garuu iyyitee cadhifta laatti biyyuma tana keessa jira seeraan illee wal qabsiifna jenna wanna takkana godhuun dandeettu naan jette. Haga ganama kanaatitti itti dawwalee jennaan atumti mee ijoollee Arsiiti deemi tokkummaa xaaxxee sanii fi Mubaarak sanitti illee himadhu naan jette na dhaadatte. Ani immoo soba maqaa ishee balleessuu osoo hin ta'in risiitiin kunoo qulqulluudha usmiyee isinii erguu danda'a iluu hunda keessaniifuu isinii erguu danda'a riikoordii hojiin haasofne ka gaafa awwalaa irra isinii erguu danda'a maqaa isii xureessaa fi miti ani nama san maatii hiyyeessa san illee mucayyoo san hin finne maallaqa kiyya bicha akkanaa deebistu barbaada. Kanaan booda illee akka isin naaf iddulleen barbaadu karaanuu dhaabatee jira akka maallaqa qofa naa deebistu. Amma immoo maallaqa sayyooma ati deemte mana Mubaarak keessa himatte eddoo keessi barbaachise as keessaa si darbaa naan jette. Mee dhagaa namni tiin nuti sabboon haala kana abibti yeroo takka abaan daa'imaati usmiyee fidi pikcharii fidi. Pikcharii isaanii fida dhageeffadhu. Ka isii fidi ka mucayyoo isii mattu san fidi asirra kaa'e. Kabiftu namni tokko fidaa ka hamu mucaa kana illee furmaata itti godhuu fi ka isii kabiftu filcharii isii finna. Ifu fi logo. Achi bakka ani lakki uddee takka illee waliin finnu atillee shaashamanne magana galtaa anillee achuma galaa. Asxiisi biyyatti wal dhiisuu hin dandeenyu jenna honnuma deemii mee Mubaarak maaf eenyu himi Doftor Biiftuu jedhanii maqaa kiyya asnaa kaasanii takka isii as keessatti haftuu naan jette. Dhimma Arsii keessa maal godha yoo nu maqaa Arsiitiin deemnee rakkina kenna yoo himannee jennu maqaa Arsiitiin nu awwaaltii jechuu akka waan Arsiin hataa jedhee yookiin isaan biyyaa erge akka waan Arsiin maatii miskiina boochisaa jedheeni ijoollee miskiina boochisaa jedheeni maqaa kanaani maallaqa yoo nyaatte fiizaa si hojjedhee jira maalii jira fiizaa. Jijjiiraa yookiin erga ani pikchariin qabu jijjiiraa yookiin erga namni qabdan. Anat fidaa jira kun. Fidi asirra kaa'e. Aye, taaptaa wara guys, mundinno taaptaa biin kuma torbaatamni maali kompiitingi taaptaa. Ifu fi logo warri biraallee ka jiraatan yoo jiraatan qophaa'aa madda kotta. Ifu fi logo geeffadhu. Doftar Beef. Ilu anillee isi himachuudhaaf deema ooloo kun geessite isi manaa kenni Doftar. Oyaa geessitu ka wal keessa noofina. Geessi. Amma laana rakkinni anis ta'ee usmeesi waan isii kana keessaan isin erga akkaataa ittiin dubbisaa ture akkaataa nama biyyaati waliin salphifnu hannaaf wali himnu isiin illee nama dalagaati hannaaf isii himini haga dhiyoo tana ijoollee hafarsaa turteeyyuu an nama biyya kiyyaati maaf godhaa isii hafarsa maaf godhaa namaaf hojii maqaa isii xureessaa jedhe xurii namni irra kaa'aaru suni xurii isii osoo hin ta'in isima mataa isiitti xuriidha jechuu gaafa maallaqa tokko namarraa fuuterra ilmoo namaa tana namannatti haasaara namni kun ilma namaati jettee nama jalaan dubbattu gaafa fuutusa immoo babbareedde wanna akkasii jettee jechuudha guyyaa 3-4 ji'a 4 kunoo har'a ji'a 4 isii kadhee jechuudha dheengadda immoo amma hunna biraatii iyyuu miti dheengadda maatii saniin finfinnee koottaa isinii hojjedhe jetteeni maatiin dhufe guyyaa 3 hunda isii silkii cufattii nama Abdallaa jedhu silkii kaasaa nama dhiiraati maatiin achi taa'a jedhan finfinnee taa'a jedhan fadhee anini kalaas ka'a galaa jedheen ka'a galaa wanni tokko furmaanni wanni dhufaa jiru hin jiruutin isin galaa bakka jedheen booda furmaata isin hima maatii su hadha biyya taa'ee maatii rakkataadha halkanii guyyatti natti bo'aa gaafa duraallee rakkoo hunda itti himee akka nama kennaatti akka nama namaaf yaadu akka nama dhala namaa ho'iititti jechuudha akka gubbaan bareede kana keessi isiillee bareeda nama dhalaaf namaatiif yaadu natti fakkaatte gaafa isiin immoo hadha dhufte mee ati dhiiraatiin ati ilmoo dhiiraatiin dhalatte dhiirasi dhalche Mubaarak waan kiyya biiftuudha jedhee bahee haasa'u yoo as keessa isa awwaalchisaa sillee si awwaalchisaa naan jette. Okay hatanii ka'anii maqaa Arsiitii yoo deemtanii gandatti. Maal Doftor? Maal indaladhu mana madaamin nattu maal giftii kolan badde maa horii nama maa wallahi rabbiin hagana jiraachisun beeku dabaan isii himachuun barbaadu risiitii qulqulluu isinii erga riikoordii kaa'aa fi ture kadhataa fi ture haga har'aatitti isinii erga jechuudha amma kershiin lubbuu keetiifu ID qabaatte onna feete qabaatte as keessa sin teessisuu naan jette seerri toreeraa amma ijoollee haasaa jiranii tana hojii fuudhee biyya si galchaa naan jette meelaala alli namaa akkana rakkataa jira jechuudha haqa ofii kana haquma kiyya yoo naa deebiste onna takka honna maqaa isii xureessuuf illee badu isiin waan naan badde haa baddu garuu haqa kiyya naa deebifna mucuqe anuu tikkeetti xiyyaaraa muree kasaaree naan jette
tikeetti xiyyaara murteef dhiifte sun amma nama naafidi eega jedheni irra naafiduu qabdi irraan immoo odoo namnummaan sunuyyuu hin dhufu ta'e maatii kanaani dawwalte galaa jechuu ni qabdi. Finfinnee koottaa jettee ta dubbatte alatti galaa hin jenneen maalii hin jenneen Finfinnee sanuu ana wajjin dubbatti malee maatii isa wajjin miti jechuu. Maaticha isa biyyarraa dhufu akkamiin suuraa kaanee Finfinnee dhanna jennaan ana akkuma gubbaa isii kana sabboonummaa waan qabdu natti fakkaate deemaa jedheen waraqaa forjii dinatti ergite jechuu. Amma Finfinnee irraa nama raranii akkas ta'anii maalii ta'anii okay eegararan eegasii fiduu siif hin danda'amne taate maallaqa kiyya naaf deebise mucattiin tu odoo maallaqa gimmaasha anuu kasaare maallaqa gimmaasha illee sii deebise jette haa taatu ruhii teetu as keessaa si darbisiisa mee mubee fi mucaa tokkummaa jedhan an guyyaa takkaayyuu nama akka isiniin jedhe kana viidiyoo illee banadhee asirrallee haasa'een beeku mee tokkummamti sun waa'ee kiyya haa dubbatu naan jette mee isa bira dhaqaa himadha maqaa arsiitiin dhaqaa himadha salphine si salphata argaa. Maqaa arsiitiin nu nama Oromoo tokkotti baanee yoo himannee salphannaa jechuudha. Hin xiqqaannaa hin salphanne. Isaa arsii jenneetiin kana nu'uu fi nama gandaallee dhiiga boochisaa jiran akkasumatti marree cadhisuu qabnaa jechuudha. Waa arsii ta'aniif hatuu qaban jechuudha bakka. Ilaalchisi akkana. Dhaadannoo kana ganama kana subii kana natti dhaadattee jechuudha dawwalee fi jennaan. Okay, galatoo obboleettii ta'e. Dr. Biiftuu si beeyna. Dhiyoo tanallee komisii irra ka'ee ani viidiyoo argee yoo jiraatte kootu qulqulleessi yoo kennuu barbaaddellee gaafa barbaadde kennuu hin dandeenye. Ela dhagaa warroonni Dubaay keessa jirtan keessaa maanuun gaafatinaa warri anaan jettan ufii keeti uf gaafadhu ufi bilbilii mataa keetitti bakka hattetti uf gaafadhu arraan booda borurraa guyyaa qabii fi kenniif ammaa cooyyaafnu nun gaafanne keessaa wanni jedhamu wayiitu hin jiru. Ilmaan Oromoo keessattuu ijoolleen teen maqaa ufii akka malee eeggatanitti amannaa jechuudha. Ol baasuu hin barbaadan nama kenna. Wanni isaan dhokatanii jiraataniif maqaa arsummaa jedhu kana eeggatan jechuudha. Koomandoo kana jechuudha. Ol baasanii isinin himatan. Osoo isinin gaafatin wallaahi anuun kakadha dhufanii laayifii irratti isinin himatan. Waan beekuuf shamarran teen. Isintu jalaa didee bilbila kaasuu didee birrii dhoorgatee dhufanii himatan. Dhufanii haa himatan nuti ammoo bilbilee isinitti himnuuf hin jiru jechuudha. Arrarraa kaasaa warri birrii namarraa guurtan ka qarallee ka galaa gabbaatan ka biraattu kanaa gayyaa anu bira jira. Arabichaa kuma miliyoona tokko jala na bira fidan kuma 800. Walla sa'a takka keessatti kun guuranii jechuudha. Ka bor dhufuun argita osuma ifaa bira jechuu barbaadeeti. Birriin ganaa gadi yaa jechuudha. Ka Dubaay qofa arga biyya biraatii miti. Kanaaf koottaa himadhaa wanni isin himadhaa isin hin jennuu fi namni biraa fakkeenya irraa fudhatu birriin teessanillee isin deebuu dhabdu. Isaani tokkummaa hin argan. Hin dhaqa mana isaa ni laala. Waan kennatti hin bu'u. Gandummaa deebi'a mucaan ka isaanii fataafatee yaasaa jira. Kenna kan ammoo tuquun barbaadu maaliif dhimmi kenna kun isin hin ga'uu jedhan. Isa jara hin ga'uu nuti ni gayaa jechuudha. Bakka seen talaalladhaa jechuu barbaadeeti amma nuti illee warri marsiiti warri masii koomandooti. Baali maa barsii warri guuramaa jiru kan nu ilaalchisaa jechuudha. Si gala nu singal hattuu fi warra nagaa walitti dhufaa kan injifatu ni ilaallaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa tiktookii kanarratti jechuudha. Kanaafi uf qulqulleessa obboleeyyan kiyya ijoollee hiriyyaa anaan walitti kalooytu ka wal isin baasintu jira. Ufii keetii bilbiliitii guyyaa naa eeggadhu. Hattuun gandan qabdu hattuun ganna qabdu maanni arsii maqaan balleessina arsii keessa nama tokko taate nama hunda taate maaliif arsiitti qabatti isheen arsiitti dhagee wajjin hatee mamma arsiitti dhagee wajjin nyaate maanni maqaa tarsiidha malee nyaattee quuftee babbareeddee ittiin deemte mucaan fuula bubbuqeessitee maal jechuudha. Hattuun biyya hundumaa keessatti wallee hattuun biyya hundaa keessatti biyya hundaa keessa loosti haadha ishee. Rabbi keenya baas. Woi, nagaan hin galabbu. Maajo, nagaan biyya kiyyatti gala. Maqaan balleessinaa ijoolleen sumuni mana madaamii ta'a. Dalagattanii warri hattan kun dhugaa rabbii. Maa humna qabdu fayyaa qabdu silaa tiktook irraa baaboo kadhachaa ooltu. Mana madaamii hattanii dalagattanii maaltu isin rakkise dhugaa? Rakkoo wallaahi. Rakkoo guddaa. Namumti mana taa'u kuni namumti hojiirraa ba'ee mana taa'ee kun daldalaa hedhu kuni subhanallah isa nama hinduutanii hin sodaattanii du'an sodaattanii dhugaa ani waan hunda keessaa du'a kana sodaadha haqqi mana manatti hin dabarsin dhugaa rabbi du'uma kana sodaadha tasa duuta bar tasotuma hin beekin duuta kunoo haqqi nama nyaattee duuta akkana
mijooni fayyaa qabdeette madaamin dalagattu maasaamti jechuun arsii maqaan balleessinaa inni hattuun guutteerti wallagga keessallee hin jirti jimmaa ittamoo maaloo ittamoo eessa biyya hundumaarratti wallahi hin jirti dhokattee teessi gadaayaatu iyyuu har'a eebanne amma nama sadiiti machuuf ta'a Dr. Biiftu waan intala gottee hojjettu Atomaatii maqaa balleessitee. Nuraddiin nu birattuu himatanii hin kennu nuun jedhe fuula durattuu kana dhiisiiti yaaduma kennattu nuraddiin nu kanaaf keessaa na dubbisii ragaalee qabnu walii kennina jechuudha. Okay, gara Facebook siifan erga hojjetaniiti miti. Jarri kuni bizinasa mataa isaanii qabu miti. Karaa seera qabeessan ijoolleen keenya deemuu didaniitoo isaanillee gara biraatiin deemaniitoo maallaqa isaanii nyaatamuu jechaadha. Namoota kana yookaan qarshii ijoollee kanaa deebisuu qabu yookaan bizinasa isaanii irratti cufsiisu. Ijoolleen Oromoo achi dhattee akka irraa fayyadamne biyyattis ammoo akka wanni inni biyyarraa fidu sun wanjala ijoollee Oromooti irratti hojjetanii miti. Bizinasa warri hojjetan biyyarraa waan nyaataa kanallee biyyumarraa fidu achitti irraa kuchisiisuun hin danda'amaa jechaadha. Eliyaas gara keessattiinan si waliin waasii erga. Laal ijoollee kana amma ijoollee darra sanyii qabaattu malee miidiyaa keessattuu shamarreen Oromoo soba baatte tooy miidiyaa irratti ebelo akkana na godhe hin jettu. Darra sanyii qabu ragaatu jira keessattuu hangadaa reesturaantii irratti obboleettiin teenya himatte. Obboleettiin teenya tun natti illee himatte natti fakkaate gara tiiktookitiin yoo nama biraa ta'e hin beekan. Kanaafi namoonni kun yookaan qarshii ijoollee kanaa deebisanii yookaan bizinasa isaanii san kat goonaa jechaadha. Warra seeraa waliin biyyatti hojjannee too